Tanaafu bikka jirtuttiin si dhufaatiti. Mucaa san barbaaduttiin jira wal eeggatu jira naaf inni beekadhu waliif zaachaa kaannee halkanii guyyaa wal eeggatu jira. Naaf inni akka hamtuu taaba soolaan sinjii harkaa wal hin dandeenye wal agarraa wal martuu taalu naaf inni. Tanaafu bikka jirtu ammaan si dhufaatiti bikka sanii si jijjiira mucaan baala geedhammaas asittiin dhaladhe jee xarram jaa. Abuan kawan sih tak boleh jadi orang. Dia punya sana jadi dia dari aku baru. Mana bahar itu orang. Bahar Fatihan len akayya doni insyaallah taala. Mucaan kun naab beekha. Mucaa baalaga ittiin akhiraati as keessatti dhaladhe waan fedhe namartoo jechuudhaan waan akkanaa kana oofa. Isinii gala ardotooti takkanaati. Du'aayi godhaadha inshaallah taala waa as keessa dhalate waa as keessa dhalachuu dhabe waa nuti biyya irraa dhufne qarra aansu rabbu isumaa beeka nutiis nyaannee dhumina hassan fittiin eeynu firraa dhoorkina. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftootaa fi deeggartoota chaayinaala birraadhaa yooyyaa ilmaa oromoodhaa kan biyya keessaa biyya abbaa jettan marti keessanoo arrad wahuma arkeetiin ol bee hordoftoota dubbii takka arkeetiin as gubbatti waan qilleensarra deemaa ol bee baharii hassanii fi nuuraddiin bira jiru bahar irra dawwaleetiin lubbuu isaa reeba malee dubbiin jabdu arraan tan hassan nama waan malee namarratti hojjechaa jiru naaf inni laaka hamtuuta basoo wal eeggachaa jirra jechuudha arraan tan kun nuuraddiinii fi bahar bira jiraassan nuuraddiinii fi hassan bira jedha baara osoo inni Hassan waan hamtuurra yaanneen bahar dawwalee if eegiin jaan hordoftoota kiyya maaliif kiyyaan kun waan irratti hojjetee jiru agartanii jirtan kiyyaan baalagee dhiyoo tanaas waan innaan jee baharii tuttuu jaartii tiyyataniin an dheekkan ilaa maarree godhe jee lafa jala natti himee jira jechuudha dubbii sanii keessa dubbiin tun akkaan allaalee harkutti akkan ittiin dhiyaanne baharittiin dawwala hordoftoota kiyya isinillee koomanta ilatti bahar achittiin dhiyaatinii jaan naaf tamaam viidiyoo kan defa facaasutti. Yaa bahar na dhageeffadhu yaa bahar na dhageeffadhu siyaada mucaan kun amma dura lafatti aboonaan jee bahar kan ni beeytaa mi'ee bahar kun akkanatti miciyoonan maallaqa sadii moomaan naan jeessa irra baase na jalaa akka malee godhee miciyoo na jalaa janajjanee miciyoo kara isaa meessee miciyoon isa malee tiititiiti akka je'eeti waan akkanaa naase andee fiititi lubbuu teetiin si dhaqa buudeemaa bikkeertu naa himi man si dhufa mucaa baalagee lafa dura sii tashatu jira dhagay sabar lafa dura kana naan jee jira amma bar viidiyoo matan arkeetiin bar jirjiraaniin viidiyoo tana haadheetuma sirra dawwalu hendeen duraawna dubbate miciyoo daraartuu akkana qilleensa kubbattiin arkeetaniin amma meeqa barbaadu jiru isaa harkaa qabaa isaan na jalaa miciyoo tana janajjanee biratti hambisee jee mucaan akka malee si dubbata beektaa mucaan akka malee si dubbataatiti ati amma funduqa jirtamoo ambar dhufee heetii dhaga'uu malee bar amma siin barbaadu jiraamoo akka dhageenyaan man bar sirra dawwalee viidiyoo maqaadhee hayyee bunduqni kun eessa maqaan isaa naayin maqaa isaa chittiin si dhufa yallaa guchi dhuftee si dawwalaatiti bara nam salaamtaa sin gaafanne dubbumata naan defeeree bajeetii si dawwalee amma dura natti hime miciyoo tana na jalaa janajjanee bahar waa maan godhen beekuutiti akkana miciyoo nan jaaladhu isa biratti narkee isaa harkaa qabaa naan jee tamaam yaabo irraa piraankiidhaa miti mucaa qabu barbaaddaami piraankiidhaa miti isarraa waan dhugaa haasoo jira sana abibii xiyyaaqaan siimaanii laa mucaan lubbuma si hoschiisu barbaadu jira miciyoo maas akka nama maraateetti hogguu miciyoo sanaa ta'u akka nama maraateetti haasa'u mucaan akka nama maraatee yaa boona dhageessa ammaan tana bikkuma jirtu na himi achumatti hin defee siree baatiti mucaa naaf inni hamtuu taabasoo halkanii guyyoo leegesu jira waa inni irra godhee mucaa carraa tokkos na tumsiisee ifii gadhiisee waa meeqa naaf nuuraddiin walitti diree jechuudha nuuraddiinuu wajjin na tumee beekadhu mana isaatti amma akkasitti waan isin jojjoo sarkeetiin jiran
tamam nuuraddiin ifaan wallola tanaafuu bikka jirtuttiin si dhufaatiti mucaa san barbaaduttiin jira wal eeggatu jira naaf inni beekadhu waliif zaachaa kaannee halkanii guyyaa wal eeggatu jira naaf inni akka hamtuu taaba soolaan sinjii harkaa wal hin dandeenye wal agarraa wal martuu taalu naaf inni tanaafuu bikka jirtu ammaan si dhufaatiti bikka sanii si jijjiiraa mucaan baalagee dhammaas asittiin dhaladhe jee xarram ja'a bikkuma atiirtu natti himi amma si dhufeetiin achirraa si fuudha malee mucaan ta addaatiin deema ta addaa ha'oowwee deema miciyyoo sanfaa bira dhoyinan isaa fi maraataan tokkumaan dhugaan siin baara yallaa daba abchii sittiin si dhufaatiti mucaan osoo achittuu dhagee waan hin taaneen defee si dhufaatiti achuman dhagee wiiqii yallaa hamma firraa hin dhaamsaawii yallaa okay yaa hordoftoota kiyya wanni akkanatti salaamtaallee hin gaafanne wooma kana dhaamu malee ni hirrifadhe maaliif hirrifadhe mucaa saniitu akka inni amma dura ji'ee haaseen quba qaba akka inni naafin naan jaase boo bahar miskiin maal miskiina miciyyoon an jaaladhu taniin kumsa ditti baasee amma meeqa barbaadu jiru isa biratti harkee isaa hajanajjanee miciyyoo waan itti godhe if bira qabee wallee wayii itti godhee if bira qabee ji'eeti haasa'uu ture mucaan kun arraan tan isaa fi Nuuraddiin Hassan fi Nuuraddiin birattiin arge dhageessanii hordoftoota arraan tana bahar waan biraat irratti hojjechuuf mucaan kun niin beekan amma dura tashaju jiraa fi hordoftoota kiyya du'aayii godha arra bahar mucaan san yoo agarte waan biraa godha waan inni haasee ture waan hin quba qabu jecha tamam naafi inni halkanii guyyaa wal barbaadaa jira naafi Hassan halkanii guyyaa wal eeggachaa jira kamtu tabasotti hatta carraanis akkasuma jechuudha arra Nuuraddiin fi qabee nu miidhaa jiranni Nuuraddiin fi qabee obboleessa keenya nu miidhaa jiraa jiru takkanaati jarjaraan asirra beewaan kana asoo jira akka inni na godhe gartan akka carraas na goosise gartan ifumaa carraa mujirma je'ee na qabsiisee na tumsiisee na hojjetumee na boodaa gadhiisee birraa deemii akkaan an sii godh akkaan godhi siin jee godh birraan kun nama baalagee dhalaarraa dahaba guura jaartii obboleessa kiyyaala deema ammallee bikka hin taane hunda dhaabbata je'eeti carraa birraa irratti hamtuu baasee naafi carraa wal taanee jirra alhamdulillah rabbil alamin dhageessaa arra Nuuraddiin qabatee jechuudha nuun seenaa jira mucaan kun waa as keessa dhalatee waan godhe nuti waa biyyarraa dhufneef irraa dhoorkine walumaan laalle inshaallahu taala maaliif nutis Oromoo innis Oromoodha tamam fedhu as keessa dhalate fedhu bikka keessa dhalate biyya mootummaa qaba malee inni hin bulchu biitii ta mootummaati malee ta Hassanii miti Hassan waliif tetteenye inumaa baharii sammee inumaa akkasitti irra fiigee yookiin maallaqa hiikanna yookiin ansii maarree godha jee itti dhaadachuu jira jechuudha. Arraanis viidiyoo tan arkeetiin baaragaan ol bahee dawwalee baharitti agartanii jirtan. Bahar Fatiyaan illeen akka yaaddoon insha Allahu ta'ala mucaan kun naaf beeka mucaa baalageetti naakiraati as keessatti dhaladhe jee waan fedhe namartoo jechuudhaan waan akkanaa kana oofa isinii gala ardotooti takkanaati du'aayii godhaadha insha Allahu ta'ala waa as keessa dhalate waa as keessa dhalachuu dhabe waa nuti biyya irraa dhufne karra aansu rabbi isumaa beeka nutis nyaannee dhuyina Hassan fittiin eeynu firraa dhoorkina Nuuraddiinis insha Allahu ta'ala ifarkuutaa arra Nuuraddiin fiqqabee nu miidhuus isaan nama keenya miidhuus Nuuraddiin harkee jalaa deebuu numa taa'atun waan hin oolamne jechuu hojjaaf hin jee maaliif namni kun hogguu duraa ollalee booddeerra numa galtiif jechuu waan Hassan namarratti oofaa jiru takka takkaan isinii baafna mush gaa'am waan harkee hanna bare doolli sasaajan waan amma dura Oromoo godhaa ture beekadhu waan nurra bichatti miti nu dura waan akkanaa oofu jira mucaan kun waan nu duran Oromoo irratti rakkina yaadaa jira jechuudha arrasan harkaa baateeti isin garsiisaa jirra kan hundaa'u maqaan isaa Hassan Rudiyaan jedhaniin garuu nuti firraa dhoorkina rabbi hojii rabbi kanama jiru waa biyya tana dhalatanii firraa naman dhoorkan tamam bikkatti nutis fee turree jirra akka isaas as keessa dhalachuu baannus akkuma inni as keessa dhalateetti as keessa turree jirra godoo hunda beena mootummaa as keessa beena waan takka nurraa fidu insha Allahu ta'ala rabbiin nu jira takka yaadinaa firraa dhoorkina hordoftoota keenya du'aayii nu godhadha anis ka'eetiin kallattiidhaan bahar bikka funduqa inni naadhaame sanitti rabbitti na hageessu isa dhaqee achi barbaadee achirraa bikka jijjiiree fi wajjin deema tamam mucaan kun osoo hamtuu irratti yaadne maaliif amma dura dhaadachaa jira anaannachaa jira bahar harka barbaada mucaan kun hunoo harkee wal harkan mana Nuuraddiin wal harkan amma mucaan kun asitti Nuuraddiin dhiisee kutee kan harkatti tamam Hassan akka baharis achirraa deemee jira bikka mana Nuuraddiin Hassanis achirraa bee jala dalaga jiraachuu malaa beekadha
dubbii tanaan osoo bahar harkan seenne rabbiin haana unnamsiisu deemee bahar laala dubbiin jabdu dhortu tokkiyya takkanaati gaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hanga viidiyoo biraa naa ibaar wajji marree bira dhaqee isinii deebutti nagaan nu jiraadha rabbi hamtuu irraa qabu ja'a rabbi nu hodhaa as keessa nutis biyya namaa waliin biyya namaa jirra inninis as keessattiin dhaldhajee waan biraa jiru firraa dhoorkina takkanaati gaa assalaamu alaikum warahmatullahi